Hajji shamarran baran enuma sii ta'an ka dhugaan siin jedhe. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa. Egaa Hajjiin mana hidhaa keessaa ba'uun isaa odeeffamee hafe osoo hin taane kinoo ifatti ba'eera naaf gammadaa jedhee jira jechuudha. Warri na barbaadaa turtan jedhe baay'eedhuma si barbaanne Hajji mana hidhaa keessa jiraachuu kee ni beekna. Mana hidhaa immoo eenyumtiyyuu namaaf hin jaalatu, garuu balleessaa keerraa deebi'i siin jennaan deebi'uu diddee hidhamte jechuudha. Ji'a 4 ji'a 3 baay'ee rakkina gurguddaa keessan ture, wanti narra hin gahin hin jiru. Garuu immoo kinoo si'ifanii hidhaa keessaa na baastee gatii guddaa natti baastee mana hidhaa keessatti deddeebitee na gaafachaa kan ture ishiidha. Mana hidhaa keessatti immoo nyaata gaafa naa fidduuf foon naa fidaa turte yoo jedhullee galateeffatee jira jechuudha. Dhuguma dubbachuudhaaf jechuudha foon qurxiidhaan sii fiduun shi waan hin oolle, sababiin isaayyuu bukkeetti cooma baaftee, fuulduratti cooma baaftee, harmas ni godhattee, fuulli kee ni gugguutee, mataan kee immoo moluu ta'ee, kana jechuun maal jechuudha? Ni sooramte jechuudha. Atiyyuu akka jechaa jirtutti akka hoolattiin adallabamee ba'ee jette. Maaliif akkasuma hin jette garuu naaf hin galle. Dhugaa dubbachuudhaaf 1000 qabda jechuudha. Shamarranii gidduutti kan dhufte sun gurraatittiin jechuudha. Ugaandaa fakkaattu sun fa'i baay'ee nu ajaa'ibsiifte, garuu guyyaa 2 duwwaa dhufte turte jechuudha. Garuu ani kan hin jedhu jechuudha, rabbiin dubartoota baay'eedhaaf kakatte jechuudha. Ani sin ganuu naa ganuu yoon si ganee mataa keetii kaasee hanga miila keetiitti warqinsitti uwwisa jechaanii kan turte baay'een isaanii jiru. Har'a garuu egaa kan si bukkee jiru immoo siifanidha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf durba Harargeetiin warri Yaman badhaatanii jirtu jechuudha. Durboonni Harargee egaa hunda isaaniillee yoo ta'ullee baatan jechuudha. Waan baay'ee nutti agarsiisanii, waan baay'ee jechuudha, baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ani kan hin jedhu jechuudha, akka seera biyyichaatti jechuudha baay'ee nama dhiba jechuudha. Wanjala namni tokko hojjetetti qarshiin kanfalamee akka ittiin hin ba'ama taanaani dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata jechuudha akka kootti jechuudha. Maaliifidha? Kan baasu warra hidhantu ba'uu qaba ta'eera ta'e baasuu qaba malee akkamittiin abbaan argee qarshii kaffalee yeroo nama baasu nama dhiba jechuudha. Ani kan hin jedhu jechuudha, isa walitti qabattan kanammoo jechuudha shamarran jechuudha. Ittiin hiyyeessa biyya abbaa keessanii maaliif hin gargaarre? Ittiin maatii keessan maaliif hin gargaarre? Yoo namee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha dubartoonni warra akkana godhatan haati rakkattee ciisaa jirti, abbaan rakkatee ciisaa jirame warreeni dhiira jala kaatan jechuudha. Dhugaan siniin jedhe naasuu maatii isaaniitiin, naasuu haadha isaaniitiin qaban, haati isaaniin tanaa jirti, bo'aa jirti jechuudha. Akkasirratti bareedanii dhufa sinitti fakkaate. Hajji malee dhiirri hin jiru addunyaarra jechuudha. Hajjinumti kun jechuudha kan na dhibee na dhiisuu dide jechuudha. Maaliidhaaf akka agamsaatti jechuudha dubartoonni wajjiniin gottotamtan akka na ajaa'ibee na dhiisuu dide gaaffii guddaa natti ta'e jechuudha. Garuu nuti bahuu keetti wanta nu jibbisiisu hin qabu, garuu hojii nati hojjettu gaarii miti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gaanni akka jechaa jirutti intala kanadhaan immoo nan kiisaa sapiraayisiin ishii godhaa yeroo dhibbatti. Isa kanas immoo hojii nan seenaa. Akkasumas seedootti seeratee jira jechuudha. Seedoo lafa jirtus jiraattee akkasumas illee dhufee waan tokko si godha yoo jetteetta ta'e akka kaleessaa miti dubbiin jedheetti seeratee jira jechuudha. Argitanii ittoo ta'e immoo seedoo komentii barreessee feetoo jira jechuudha. Innis siin deebi'a shaallaa dheenee jira. Namoonni baay'een immoo osoo inni caaltu bira hin naqin dafiitii deebi'ii fi dafiitii girgiddaa irratti asii ol kaadhuuti itti deebi'itii funyaan keessa dhayii jechaanii jiru jechuudha. Jajjabeessaa jiru jechuudha. Seedoo nama rakkoon qabu jechuudha. Hin dhufaa irraa galchammoo dhufeeti siniin jechuun jaaladha. Inni kan biraas haadha manaansaa ishiin maammasaadhaan tumaa turte sun jechuudha. Lafa jala hidhamuu ishiitti rabbisaatiin baay'ee galateeffatee jira jechuudha. Hin galateeffateen hin ibsu.
isa kanadha jechuudha si'ii qarshiidhaan raasanii jechuudha. Sabaanis immoo waa'ee mucaa isaatillee dubbatee jira. Mucaan koo torban tokko na bira teessi, torban tokko caaltu bira teessi jedheetoo jira. Isa kana qofaas immoo soo hin taane jechuudha caaltuuwwan baay'ee na gooteedhee jira. Itti waliigaltaaree jennaan ishiidhaanii rakkoo tokkoyyuu hin qabu, garuu gara ishiitti akka hin deebine malee jettee inni abadan gara ishiitti hin deebi'u jedheetoo jira jechuudha. Inni osoo waan barbaade ta'ee jechuudha dubartii bira hin afaan abadan hin yaadamu siin jechuun jaaladhaan immoo obboleetti keenya siifan kabajamtu jaalatamtu siin jenna kan siin jedha. Inni biraa immoo jechuudha gaa balbala natti reebaa turanii akkasumallee ajjiin hataadha sobaadha naan jechaa turanii jetteetoo jirti. Inni immoo akkattiin kunoo na qallabdee guyyaa 3 keessatti kunoo akkatti furdadhee simboo godhadhee bareedee furdadhee nama mana hidhaati ba'uun fakkaadhu jedhe jechuudha. Isa kanarratti dhugaa kee jette dhugaa rabbiin fakkaattu akkallee mana hidhaa keessallee nyaata nyaannallee dubbattee jirta. Akkasidha siin jenna gaa caaltuun achuma teessi fakkaata manichuma keessa jirti. Akkasumas illee mana hidhaa sagaadha kun shi waan hin oolledha yoona ishiin akkuma immoo ishiin kun immoo birriidhaan baaste ishiinis birriidhaan deebistee isisuun ishiin oolu kan siin jedhaanis akkasiin godha jetti garuu jalqaba irratti jechuudha. Wanti ishiin badde waan gochuudhaaf jette jalqaba miidiyaa irratti himattee jettudha caaltuun koo. Sana booddee hin dhamaate calluma jettee dhugaa rabbi calluma jettee dhamaate jechuudha. Inni kunis immoo maalidha waan gootu jalqaba gootee kana godheeran jettu dhuftee akka na dhibee jechuudha akka na dhiisu. Kana jechuun miidiyaa irratti waan argan dubbachuu jechuun qophaa iddoo sanaati jijjiirradhu mana namaan jechuudha jechuudha. Barbaachisaan jira maal ta'an jira jettee jechuudha. Kun immoo hin ta'u kan hojjetu siin jenna. Ati garuu isa jalayyuu deemuu dhiisiti jechuudha. Maaliyyuu ta'uu baadhuuti mucaa kee kana jabeeffadhuuti eeggadhu. Inni lammata si boochisaa waan baay'ee waan miidiyaa irratti hin dubbanne baay'ee isaatu jira miidiyaa irratti kan hin dubbatamne jedheera jechuudha. Na hojiin hin eegalama jedhee dhaadachaa jira waan ta'eef akka lammatan buunye caaltu namni tokkittiin siif hin gaddu isa dhugaan siin jedha obboleettii keenya jabeessitoo of eeggadhuun siin jedha. Isa biratti jechuudha ijoolleen harargee yookiin immoo shaamarran jechuudha akka ijoollee mana barumsaatti baay'atu jechuudha. Kumaatama isaaniitu jira. Gaafa tokko ishii tokko bira gaaf tokko ishii tokko bira akkasidha baqqaayii waan barbaade sotoo ta'es ittisatti ittiin deebi'iin siin jedha. Ati moo kootu seeni jettaan jechuudha. Akkasuma kumallee dubbattellee manallee dhuunasillee dhuuna jettee jirta jechuudha. Inni yaaddoo sitti hin ta'in abadan hin dhufanni siin jedha. Isa kanadhaan tala shooxii argate ambassaa jechuudha. Jabaadhaa siniin jedha kaayii. Waan sin abbaa manaa jaalattaniif hin beeknu meesin subscribe like share naa godhaameen siniin